Ministeerri Dr. Abiy Ahmad du'aan boqochuu jiraawwachiisaa olaanaa fi hundisaa IBS kan ta'an obbo Amaan Fissaasiyoon hordofee gadda isaaniitti dhagaa'an karaa miidiyaa hawaasummaa isaanii ibsanii jiru. Obbo Amaan warreen guddina miidiyaa dhuunfaa Itoophiyaa keessatti qooda olaanaa qaban keessaa tokko ta'uu fi Itoophiyaan haalota rakkisoo keessa dabarteetti gahee isaanii bahachuu isaanii Ministeerri Dr. Abiy Ahmad ibsanii jiru. Obbo Amaan warreen guddina miidiyaa dhuunfaa Itoophiyaa keessatti qooda olaanaa qaban ittisa biyya Itoophiyaa deeggarsa nageenyaaf tasgabbii naannichaaf taasisu cimee akka itti fufu Itaamaajoor Shuumii waliigalaa humna waraanaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ibsan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ergama addaa dura ta'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa fi tasgabbii Gamtaa Afrikaa Ambaasaadar Eliyaaj Ibraahim waliin mari'atanii jiru. Biyyaan ittisa biyya Itoophiyaa deeggarsa nageenyaaf tasgabbii naannichaaf taasisu cimee akka itti fufu Itaamaajoor Shuumii waliigalaa humna waraanaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ibsan. Oduu amma qaqqabeen balaa xiyyaara buufata xiyyaara Muqaadishoo cinatti mudateen imaltoota haala nama ajaa'ibsiisuun lubbuun hafuun isaanii ibsamee jira. Xiyyaarichi imaltoota 55 fe'ee kan ture yoo ta'u, balaliisaan xiyyaaraa gara buufata xiyyaaraatti deebisuuf yaalii guddaa taasisus xiyyaarichi karaa fiigicharraa bu'ee qarqara galaana Hindiitti kufuusaa ibsamee jira. Oduu baay'ee nama gammachiisuun baga gammaddan Itoophiyaan dorgommii atileetiksii idil addunyaa qopheessuuf humna guutuu akka qabdu Daayirektarri olaanaan atileetiksii addunyaa ibsan. Daayirektarri olaanaan atileetiksii addunyaa har'a magaalaa Finfinnee kan galan yoo ta'u, Itoophiyaan dorgommiiwwan sadarkaa ardii fi idil addunyaa qopheessuuf gahumsa guutuu akka qabdus ibsanii jiru. Paartiin badhaadhinaa qamadii mallattoo filannoo isaa gochuun ifoomsee jira. Guraandhala 3 bara 2018 paartiin badhaadhinaa mata duree Itoophiyaan gara biyya fakkeenya taatetti jechuun maanifestoo filannoo marsaa 7ffaa fi mallattoo filannoo isaa beeksisee jira. Waltajjicha irrattis ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad irraa kan hafe hooggantoonni olaanoo hundoo argamanii akka jiranis ibsamee jira. Oduu baay'ee nama gaddisiisuun magaalaa Adaamaatti namichi yakka ajjeechaa suukkaneessaa raawwachuun shakkame opereeshinii qindaa'aa poolisiin magaalichaa taasiseen to'annoo seeraa jala oolee jira. Shakkamaan kun halkan keessaa sa'aatii 10 irratti miidhamtuu naannoo buufata konkolaataa migraa jiraachaa turte irratti ajjeechaa suukkaneessaa raawwachuun miliqee ture magaalaa Moojootti to'annoo seeraa jala oolee jira. Odeeffannoo saffisaan akkasiin qaqqabuuf laayik sheer foloo